Dogoggora waa'ee walquunnamtii saalaa dhiirota har'atti jiru 5 isinitti himaa jechuudha. Performaansii walquunnamtii saalaa dhiirota faana kan wal qabatu jechuudha. Dogoggora hawaasa keessatti yeroo hedduu haasa'amu, dhiirota gidduuttis yeroo hedduu haasa'amu, yeroo hedduu dhiphinaa fi of jibbuu keessa kan isaan galchuu dogoggora evidensii irraa kan fagaate, saayinsii irraa kan fagaate, soba kan ta'e evidensiin kamiyyuu kan hin deeggarree dogoggora 5 isin ittiin dhiphachaa jirtan waa'ee performaansii walquunnamtii saalaa isin dubartoota faana qabdan irratti abbaa manaas ta'e gwaddeenyaas qabaadhu sirriitti caqasi hamma dhumaatti. Kun dubartoota ilaallatu dubartoota warra taatan darbuu dandeessu jechuudha. Inni tokkoffaan dogoggorri jiru, sobni jiru walquunnamtii saalaa yookaan performaantii walquunnamtii saalaa yookaan ga'umsi dhiira tokko walquunnamtii saalaa gochuunsaa saayizii qaama wal hormaataa yookaan immoo qaama saalaa isaarratti hundaa kan jedhu sobadha jechuudha. Size doesn't matter. Yeroo kana isiniin jedhu immoo saayizii almost saayiziin suni noormaalii ta'uu qaba jechuudha. Noormaalii yeroo isiniin jedhu hammisaa maayikiroo ta'uu hin qabu jechuun xiqqoo yoo maqaa isaa asirratti waamee naqabuu danda'a waan ta'eef almost maayikiroo ta'uu hin qabu jechuun xiqqoo jechuudha. Hamma noormaalii gadi ta'uu hin qabu. Garuu noormaalii taanaan saayiziin isaa guddates giddu galeessa ta'es homaa sana faana waan wal qabatu hin qabu jechuudha. Sababiin isaa narvii hedduu kan isaan jiran caafii qaama dubartii irra malee keessa dubartii irra miti jechuudha. Keessa qaama saalaa dubartii irra miti. Narvoon hedduun kan isaan jiran jechuudha. Kanaaf miirri ishii kan jiru achidha malee jechuun keessa gar malee gaafa guddaa ta'u miirri dhukkubbiyyuu isaanitti dhaga'ama jechuudha. Akka evidensiin yookaan immoo xinaatiin qorannoon tokko tokko argisiisanitti jechuudha. Kanaaf yeroo hedduu dhiironni hedduun kan isaan dhiphatanii qaamni saalaa kun xiqqoodha. Hamma kanaati jedhee dhiphatu. Garuu qaamni saalaa sanii noormaalidha jechuudha. Kanaaf even dubartii sana gammachiisuun saayizii sana faana waliin qabatu jechuudha. Waliin argatu jechuudha. Akka qorannoo hedduu ibsutti jechuudha. Kan dubartii sana gammachiisuu danda'u approachii keenya. Kan dubartii sana gammachiisuu danda'u karaa ittiin dhiyaattudha. Roomaantikii karaa ittiin dhiyaattudha. Haadha manaa kee gammachiisuu kan danda'u malee saayizii isaa miti jechuudha. Kan isin hubachuu qabdan jechuudha. Dhiironni hedduun yeroo hedduu karaa kanaa dhiphattan qaama saalaa isin qabdanii noormaalidha. Saayizii isaas gahaadha. Akkasitti sammuu keessan amanuu qaba jechuudha. Malee lafarraa kaasanii dhiphachuu hin qabdan. Gonkumaa jechuudha. Gonkumaa dhiphachuu hin qabdan karaa kana jechuudha. Kanaaf saayizii faana kan wal qabatu miti jechuudha. Dogoggorri hawaasa keessatti dhiirota gidduutti haasa'amu saayizii faana kan wal qabatudha jechuudha. Kun immoo evidensii irraa kan fagaatan. Ani waan isinitti himu waan an dubbise riisarchii irraa waan arge qorannoo irraa waan arge kan namoonni na gaafatan ilaalee baayilaansii godhee malee callisee lafarraa ka'ee miti jechuudha. Gabaa irratti illee yeroo tokko maarkeetingii irratti kuni sinii dabalaa saayizii isaa sinii dabalaa dibata kana dibadhaa qoricha kana fudhadhaa jedhamee kan haasa'amullee caacaataadha malee dhuguma fayyadee maarkeetingiidha malee gurgurachuuf malee daldaala malee qaama keessanis kan guddisu miti. Birrii keessanis hin baasina, yeroo keessanis hin gubiina, sammuu keessanis hin dhiphisina. Qaama saalaa isin qabdan saayizii isaa gahaadha. Kan akkasittiin amanuu qaba sammuu keessan jechuudha. Maaliif dhiironni hedduun keessaanis qaamaanis nama bira dhufanii gaafa na gaafatan qaamni saalaa koo hedduu xiqqoodha. An dubartii faana haasa'u dubartittii kun baay'ee sodaadha. Karaa kana gaa'ela keessa galullee sodaachuutti hin jira kan jedhanii dhiirota yartuu miti jechuudha. Inni kuni dhiphina isin uumtan waree safararraa yookaan mandararraa walitti qabdanii oduu isin uumtanidha malee dhuguma qaamni saalaa keessan xiqqoo ta'ee performaansii keessan kan balleesse miti. Dhiphina sanatu performaansii keessan balleessaa jira waan ta'eef gonkumaa akkasitti yaaduu qabdanii performaansiin walquunnamtii saalaa ga'umsa dhiirri tokko walquunnamtii saalaa irratti qabu saayiziin qaama saalaa isaa hin murteessu. Kana sirriitti beekuu qabdu jara sirriittanii jechuudha. Inni lammaffaani suusiin tokko dandeettii yookaan ga'umsa walquunnamtii saalaa fida jedhanii amanu dhiironni hedduun jechuudha. Kan akka alkoolii, kan akka caatii,
wantoota kana jechuudha. Sigaaraa wanta tokko fayyadamuun akka wal quunnamtii saalaa ga'umsa wal quunnamtii saalaa isaanii fidutti yaaduu jechuudha. Inni kun garuu sirrii miti faallaa isaati. Dafanii xumuruu fiduu danda'a suusiin. Ka'uu dhabuu wal quunnamtii qaama saalaa fiduu danda'a. Kanaaf suusiin poornoogiraafii dabalatee dhiironni tokko tokko maal jedhu poornoogiraafii ilaalee jechuun teeknikii isaa irraa baradha kan jedhanillee jiru jechuudha. Inni kuni of ajjeesaa jirtu deebistanii. Tokkoffaa waaqayyo fuulduratti kun cubbuudha dogoggoradha. Maaliif miira keessan kaasaa hawwii keessa isin galchaa inni kun sirrii miti jechuudha. Waan isin gochuu qabdan hamma dandeessan suusiirraa of fageessuu qabdu, sochii qaamaa gochuu qabdu, inni gara biraan dhiphina hamma dandeessan hir'isuu qabdu. Malee suusiitiin ga'umsi dhufu hin jiru. Ga'umsa keessanitu bada malee jechuudha. Inni biraanii yeroo tokko maal jedhu dafanii xumuruu hin yaalamu akka yaala hin qabneetti. Yookaan dhiphina qofaan akka dhufutti yaadu jechuudha. Dafanii xumuruunis yaala qaba jechuudha. Yaala mataasaa qaba, qoricha mataasaa qaba, gorsa mataasaa qaba, teeknikii mataasaa qaba. Isa kan hakiima biratti dhiyaattanii hakiima waa'ee sekshuwaal heelzii beekuu irratti yookaan dubbisee yookiin tireeningii fudhate wayii barate namoota beekuu irratti deemtanii yaalamuu dandeessu, gorsa gahaas argachuu dandeessu, akkasumas immoo qoricha isaas argachuu dandeessu jechuudha. Dhiironni tokko immoo hiikuma dafanii xumuruu hin beekan. Dafanii xumuruu kan jedhamu dhiirri tokko erga qaamni saalaa dhiiraaf qaamni saalaa dubartii wal keessa seenee yoo daqiiqaa tokko gaditti sanyii dhiiraa ijaakuleet godha yoo ta'e inni kuni dafanii xumuruu jedhama. Akka qorannoo hedduun hojjetamanii ibsanitti dhiirri baay'een afireejiidhaan daqiiqaa 3 haga 7 kan inni turu jechuudha. Daqiiqaa 3 haga 7 irra isin deebi'aa jechuudha. Kanaaf daqiiqaa 4 daqiiqaa 5 taanaan kun noormaaliidha. Kun noormaaliidha. Yeroo tokko dhiironni wal faana ta'anii maal haasa'u daqiiqaa 30 daqiiqaa 40 tura daqiiqaa 50 tura inni kuni moor dadhabbii isinirra buusa. Akkasumas immoo qaama dubartii sana luqqa'uuf saaxila malee wal gammachiisu daqiiqaa 40 dhufu waan jiru isinitti fakkaate. Wal quunnamtii saalaa gammachuu wal quunnamtii saalaa dhufu wal quunnamtii saalaa dura seetaappii jiru, hariiroo jiru, roomaantikii jiru, akkasumas immoo yeroo wal quunnamtii saalaas hariiroo jiru murteessaa jechuudha. Malee dhiironni hedduu daqiiqaa 30 kan isaan jedhani inni kun dhuguma dubbachuuf evidensii irraa kan fagaatedha jechuudha. Dhiironni hedduun kan isaan turan daqiiqaa 3 haga 7 haga 13 warri turan jiru. Darbee jechuudha. Haga 15 warri turan jiru. Garuu namoonni hedduu afireejiidhaan kan isaan turan daqiiqaa 3 haga 7. Kanaaf namoonni tokko dhufanii yookaan dargaggeessi tokko dhufanii rakkoo dafee xumuruu dafee narraa jigaa dookter jedhanii yeroo isaan himatan ni argina jechuudha. Daqiiqaa meeqa turtaa? Daqiiqaa qabadhee argeera. Daqiiqaa 5 tura. Daqiiqaa 7 tura. Sin jedhu jechuudha dhufanii. Inni kun noormaaliidha. Karaa kana immoo ekstendii gochuu dandeessa. Daqiiqaa 8 10 gochuu dandeessa. Jedhamee yeroo isaan gorsi isaanii kennamullee ni jira jechuudha. Kanaaf warroonni rakkina kanaan dhiphina kanaan dhiphachaa jirtanii dhuguma dhugaarraa kan fagaatedha. Kanaaf dhiphachuu hin qabdanii exersaayisii gochuu akkaataa nyaata keessanii sirreessuu dhiphinarraa of qusachuu wantoota rilaaksiniin godhu hojjechuu akkasumas hariiroo gwaaddanyaa keessan haadha manaa keessan faana qabdan cimsuu qabdu isinii jedha. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Dooktar Bashaanaati.